Egaa namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galuun beeku Waaqayyo balaa tasaa nama oolchu jedhu mitiire. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaa Toob nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa kootii. Har'a immoo oduu nama gaddisiisu isiniif qabadhee dhufee gadda baay'ee laphee namaa cabsu. Egaa namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hin beeku. Waaqayyo balaa tasaa nama oolchuu dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gaddisiisu. Balaan har'a jalluu fi giinci gidduutti ta'e baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa namni gaafa manaa bahu nagaadhaan baane nagaan nu galchi jechuun waan qallaalidha. Ganama nagaa baane galgala gaafa reeffi namaa galu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kaleessa nagaa ta'anii har'a dhabamu Waaqayyo nama oolchu. Egaa har'a akkuma sooshaal miidiyaa irratti argine balaa tasaa nama 40 lubbuu isaanii darbeera. Egaa Waaqayyo lubbuu isaanii amaaru jenna malee wanti nuti jennu hin jiru. Dhugaa Waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namoonni cillimoo namoonni shawaa lixaa keessatti argamtan hin beektu jedheetan abdii qaba. Egaa cillima kunin jalduu fi giinci gidduutti argama. Egaa namni konkolaataan kun lubbuu nama baay'ee dabarsee jira. Waaqayyo warroota lubbuu isaanii dabarsee lubbuu isaanii amaaru wanti nuti goonu hin jiru jechaadha. Egaa namni gaafa karaa deemu tokko Waaqayyoon nagaa si haa galchu nagaan gali jechuun waan qallaali miti. Hundumti keenya iyyuu akka itti baanu beekna malee akka itti gallu hin beeknu. Namni gaafa kadhannaa yookiin du'aa godhatu yaa Waaqayyo nagaan nu baaste nagaan nu galchi jechuun barbaachisaadha jedheen abdadha. Egaa har'a namoonni kun lubbuu isaanii darbee na lubbuu isaaniirree boqonnaaf haa kennuufi baay'ee waan gadda laphee namaa cabsu dhugaa dubbachuuf. Egaa namoonni lubbuu isaanii darban aga ammaatti abalu jedhame wanti beekame hin jiru. Egaa warroonni lubbuu isaanii darbe maatii isaaniitiif jajjabina hawwinaa. Dhugaa dubbachuuf balaa tasaa jechaadha. Balaa konkolaataa kanaa yeroo baay'ee jechaadha. Yeroo baay'ee yoo hin argitu jedheen abdadha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee balaan tasaa balaan konkolaataa kun yeroo mara jechaadha. Naannoo Wallaggaa kanatti illee yeroo baay'ee wantoota namoota baay'ee dhumaa kan keenya waasan beeku bara akkamii keessa akka jirru hin beeku dhugaa Waaqayyoo jechaadha. Inni biyya keessaa kaan balaa konkolaataatiin kaan haala balaa nageenyatiin dhumaa jira. Egaa bara dhumaati ta'uu Waaqayyos waan godheef isatu beeka hin jedha. Namni gaafa yookiin maatii isaa biraa ba'u yookiin wanta tokko fudhanna jedhee yookiis immoo namni karoora malee manaan ba'u jecha. Namni kun guyyaa guyyaadhaan dhumaa jira. Egaa akkuma amantaa keessanitti Waaqayyoon kadhadhaa. Hundumti keessanii warri musliimallee du'aadhaan yaadadhaa. Warri amantaa kaan immoo kadhannaadhaan biyya keenya yaadadhaa isiniin jedhaa. Dhugaa dubbachuuf guyyaa guyyaadhaan wantoota jibbisiisaa wantoota baay'ee onnee nama cabsu isiniin jedha. Ani akka kooti baay'ee onneen kun cabee namoonni lubbuu isaanii darbanii fi illee boqonnaa gaariin jedha. Innaa ammaaf namoonni lubbuu isaanii darban namni beekame hin jiru. Garuu namoonni 40 lubbuu isaanii darbeera. Waaqayyo maatii isaaniitiif jajjabinaa. Innaasin immoo warri eenyu jettan immoo kadhannaadhaan biyya keenya isaa yaadadhaa. Baay'ee waan bakka hin jira mitiiree dhugaa dubbachuuf waan onnee namaa cabsu. Guyyaadhuma guyyaadhaan gadda. Namoota 40 jechuun egaa konkolaataa tokko yookiin 2 jedhee abdadha. 2 ta'uu hundinuu. Egaa akka inni itti immoo eenyu ta'ee namni aga ammaatti wanti dhageenye hin jiru.
wanti nuti goonu waaqayyoon kadhachuu bichaadha biyya keenya fi waaqayyoodhaan ala wantumti nuti goonu tokkollee hin jiru siniin jedha warroonni shawwaa lixaa hin beetu jedhee abdadha keessattuu namoonni gara jalduu jechaadha naannoo cillimoo kana namni wallaaltan hin jira jedhee hin abdadhu hin beektu achi waan galtaniif jechaadha yeroo baay'ee balaan konkolaataa naannoo sanitti yeroo baay'ee mudata jechaadha. Egaa waan ta'eef isatu beekaa warroota maatii isaanii jalaa boqotaniif waaqayyo lubbuu isaanii amaaru wanti jennu hin jiru dhugaa dubbachuu fi egaa gadda waaqayyo gadda mana keessanitti fidanii yeroo baay'ee jechaadha gaafa manaa baatan illee waaqayyoon kadhachuu hin dhiisinaa waaqayyo yoo nama eege malee bara amtuu bara yeroo jirra jedhanii dhabaman keessa jirra hundumti keenya iyyuu jechaadha waaqayyoon kadhadhaa akka amantaa keessaniitti isiniin jedha ani obboleettiin keessanii waan na dhageettaniif galatoomaa viidiyoo koo hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha.